haala addaatiin irratti hojjechaa jirra. Inni suni gara tokkoon misoomni kooriidarii kun miidhagina magaalaa dabaluu keessatti gahee guddaa qaba. Karaa biraatiin immoo sosochii daawwattoota biyya alaas haa ta'u biyya keessaa akkasumas sosochii hawaasa magaalaa keessatiif illee baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Waggaa kana keessatti kiiloomeetira 104 hin xumurraa jenneeti karaa waa hundaan guuttate jechuu kooti. Tokko daandii asfaaltii haaraa akkasumas immoo daandii lukaan irra deemamuu fi daandiin saayikiliidhaan irra deemamu akka inni qabaatu goone kiiloomeetira 104 hin hojjanne inni keessa gara kiiloomeetira 60 guutumaan guututti xumurre. Kurmaanota hafan kana keessatti immoo parsantii 40 hafee guutumaan guututti xumurre keessaa baana jechuu dandeenya. Magaalaan tuni magaalaa jiddugala turizimii yoo jennu magaalaa jiddugala aadaatiilleedha. Akkuma beekamu irreechi uummata Oromoo biratti sabaaf sablammoota akkasumas immoo lammiilee biyya keessaa qofa osoo hin ta'in lammiilee biyya alaa keessattis baay'ee sagantaa barbaadamuu fi irratti hirmaatanii raawwatanii itti gammadanii fi waaqa isaanii itti galateeffatan ta'aa dhufee jira. Kanaaf horri immoo irratti sagantaan kun gaggeeffamu hora Arsadee akkuma beekamu baay'ee kan misoomeen turre akkasumas miidhaginni isaa hawwattummaan isaa diinagdummaan isaatillee akka sadarkaa barbaadamutti waan hin turreef bara kana keessatti karoora 2018 kana keessatti sirriitti irratti xiyyeeffannee horri kun waggaadhaa haga waggaatitti hawwattoota turizimii iddoo ta'an keessaa sadarkaa tokkoffaatti akka inni qophaa'u fedhii hawaasa keenyatillee akka inni guutuu danda'u waan hawaasni keenya jaalatuuf iddoo waaqa isaa rabbii isaa itti galateeffatu miidhagaa ta'e irraa akka inni dhaabbatu jiidha irraa akka inni dhaabbatu gochuu keessatti bal'inaan bara kana hojjannee jirra. Hora kana birattis immoo karoora bara kanaa kana keessatti kan qabannee xumurre qe'ee Arsadee jennee moggaafamee jira. Hoteelota gara 53 kan ta'an jiddugalli waltajjiiwwan gurguddaatti gaggeessuu dandeenyu galma guddaa nama yeroo tokkotti 2,500 qabachuu danda'u galmoota xixiqqaa nama 50 hanga 250 immoo qabachuu danda'an galmoota 50 kan ta'an waltajjii kamiyyuu abbaan barbaade achitti gaggeessuu akka danda'utti hora Arsadee san qe'ee Arsadee keessatti qopheessuu dandeenyee jirra. Hojii keenya bara kanaa keessatti milkaa'aadha jennee kan laalle inisheetiivii mootummaa milkaa'aadha jennee laalle akkasumas galii sassaabuu keessatti galii akka magaalaa keenyatti gara biiliyoona 14.5 ni sassaabna jenneeti kan karoorfanne hanga ammaatitti gara biiliyoona 7 guuruu dandeenyeerra parsantii 50 irra jirra. Gara ta'u malee gahaadhaa miti ji'oota yookaan immoo kurmaanota hafan kana keessatti waan nu hafan kana dugugnee keessaa baanaa kan jedhu kanadha kan qabnu. Egaa tajaajilli nuti kennaa turre akka sagantaa dhaabbataatitti guyyaa 3 uummata keenya hin tajaajilla yoo jennellee garuu immoo iddoon tajaajila iddoo tokko sadarkaa federaalaatti jalqabame magaalaa keenya keessatti illee haala baay'ee mijataa ta'een itti deemaa jirra jechuudha. Keessattuu bara darbe jalqabnee jechuun ijaarsa isaa iddoo mijeessuu isaa teknooloojii guuttachuu isaa bara darbe jalqabnee jechuudha. Bara kana garuu karoora bara 2018 kana keessatti egaa tajaajiloota 108 akkasumas immoo foddaa 12 akka hojjetamu gochaa jirra jechuudha. Kan kurmaana lamaan darbe kana keessatti harca'ee hafe kurmaana sadaffaa keessatti waan hojjennu wajjin walitti daballee karoora keenya irra deebinee haaromsine kurmaanota sadan kana keessatti dugugnee keessaa baane kurmaana afuraffaa egaa hojii karoora bara 2019 hojii filannoo fi hojiiwwan waan harca'e itti sassaabnee xumurree keessaa baanu hin taasifannaa jenneeti hojii kana laalaa kan jirru jechuudha.